Barumsi keenyaarraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra kan jiru ta'a. Innis waan qajeelaa hojjechuutu nurra jira. Waan gaarii ta'e fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa kan ta'e kan Waaqayyoon gammachiisu kan namas gammachiisu kan biyyas gammachiisu hojjechuutu nurraa eegama. Egaa akkuma beektan ayyaanni har'a galma kana keessatti kabajachaa jirru ayyaana dirribiidha jechuudha. Inni tokkoffaan ayyaana cuuphaa bara 2012 kabajachuu gaafa ta'u, inni lammataa immoo koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa damee walmaraa waajjira isaanii eebbisuu ta'a jechuudha. Egaa jecha jalqaba dubbanne sana sagalee Waaqayyoo jalqaba irratti kaasne sana kan dubbate abbaama sagalee kana abbaa hunda keenyaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waan qajeelaa ta'e hojjechuutu nurraa eegama. Kana booda akka durii miti. Kana booda waan jallaa hojjetanii jiraachuun hin jiru. Kana booda utuu waan jallaa hojjetanii nama qajeelaa fakkaatanii jiraachuun darbeera. Kana booda wayyaan bareedanii lapheedhaan xuraa'anii jallatanii jiraachuun barrisaa darbeera. Kana booda abbaa taayitaa ta'anii kabajamanii teessoorra ta'anii isa nama gajjallaa jiru immoo akka garbaatti ergatanii jiraachuun dhaabbateera kan jedhudha. Innis bakki gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanatti dubbate bakka cuuphaa Yordaanos bakka jedhamuttidha. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilaatii gara Yordaanos gara Yohaannis harka ilma isaa kan ta'e lallabaa wangeelaa kan ta'e tajaajilaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e gara Yohaannis miillaan deemee miillaan imalee gaafa inni gara Yohaannis dhufu Yohaannis hin na'e. Dhuguma nama naasisaa. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume dhiisaatii abbaan taayitaa tokko miillaan deemee gara hojjetaa isaa dhaquun baay'ee nama naasisa. Raajiidhas. Kanaaf Yohaannis hin na'e. Akkamitti gara koo dhuftaa? Miillaan deemtee gara koo dhufuun sirraan eegamu ture. Edda yaada kana qabaatte cuuphamuu yaadaa qabdee edda taate na waamutu sirra ture. Harka kootti cuuphamuu barbaaddeetta taana angara kee dhufuutu narra ture malee ati Waaqayyo taateetu jirtu, uumaa koo taateetu jirtu, an tajaajilaa kee ta'ee bakka hin jirutti ati miillaan imaltee gara koo dhufuun sirraan eegamu. Kun dogoggora natti ulfaatteettaatti hin jedhe. Maalaa godhu dhugumatti ulfaata. Kanan barreekaa Yohaannis. Zabanyaan mana oofcuu heddullee ulfina guddaa qabdi. Gara saba sanaa gabbuutanii hin ilaaltu. Kanaan guddate Yohaannis. Milishumti gandaallee kabaja guddaa qaba gabbee uummata kennaqu. Kanaan guddate Yohaannis. Abbaa amantaatu hin ta'in waaqanni immoo abbaan amantaa gurguddoonni ta'an Fariisonni Saduqaawiyaaniin bara sana jiraatan ajjabamanii adeemu. Gara qarshiin jiru duwwaa adeemu. Kabaja isaanii barbaachaaf adeemu. Akkuma wangeela irratti dubbate. Wayyaa dhedheereffatanii bakka kabajaa barbaaddu. Yohaannis kana dhaggeeffachaa guddate yaa ijoollee Waaqayyoo. Maana'uu dhiisa. Namoota irra jira malee. Gooftaan keenya garuu kabaja kan hin barbaanne, kabaja ilma namaaf jecha, kabaja saba isaaf jecha
samii irraa gadi bu'ee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irra dhalatee amma immoo miillaan deemee gara hojjetaasaa gara tajaajilaasaa gara Yohaannis dhaqee abbaa akkasiin nu barbaachisa ijoollee Waaqayyoo. Abbaa akkasiin nu barbaachisa. Abbaa ijoolleen koo eessa jiru jedhee gad bu'ee bakka ijoolleen isaa oolan maal akka isaan rakkatan maal akka isaan barbaachisu abbaa miillaan deemee gaafatu nu barbaachisa. Nama qajeelaa ta'utu nurraa eegama yaa ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyoon gojoomsuun hin danda'amu. Saba gojoomsuun hin danda'amu. Biyya gojoomsuun hin danda'amu. Kanaaf gaafa cuuphamnu lammata gaafa dhalannu waan qajeelaa hojjechuutu nurraa eegama. Cubbuu duraan darbe sana dhiisutu nurraa eegama. Akkuma jedhame sana edda cuuphamnee booda waan gaarii waan qajeelaa waan Waaqayyoof ta'u waan biyya gammachiisu waan mootummaa irratti jeeqii hin finne waan biyya irratti rakkina hin finne lubbuu namaa kan hin baasne dhiiga kan hin dhangalaasne biyyaaf kan ta'u waan qajeelaa hojjechuutu nurraa eegama. Waan qajeelaa hojjechuuf immoo gaddeebi'uutu nurraa eegama. Akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaddeebinee miillaan saba gidduu deemuu, tajaajiltoota keenya gidduu deemuu, isaaniin kabajuu, uummata keenya kabajuu, biyya keenya kabajuu kanatu nurraa eegama. Kanaaf waan qajeelaa hojjechuutu nurraa eegama. Cuuphaa kanaan waan qajeelaa haa hojjennu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.